Jaalala dhugaa jechuun maalidha? Jaalalli ilma namaatiif gammachuu qofa osoo hin taane qormaata cimaa fi hiraara hangana hin jedhamnedha. Jaalalli ilma namaatiif gammachuu qofa osoo hin taane qormaata cimaa fi hiraara hangana hin jedhamne jaalala keessa nama mudata. Kun ulaagaalee jaalalaa keessaa isa tokko. Addunyaa tanarratti kan wal jaallatee wal argatu namoota muraasa. Inni kun osoo wal jaallatee imimmaan waliif ba'uu jiruudhaan addaan fagaata. Kun immoo jaalala dhugaadhaan qabamee jaalalli isaas gatii dhabee akkuma onneen isaa madoofteetti hafa. Addunyaa tanarratti wanti akka jaalalaa nama miidhuu danda'u jira jedhee hin yaadu. Osoo akka yaada kiyyaatii kan wal jaallate hundi wal argata. Garuu hiree jaalalaa qooda Rabbiiti. Akkuma nuti nama tokko jaallannutti kan nu jaallatus hedduudha. Garuu irra caalaan keenya kan jaallanne malee kan nu jaallateef bakka hin qabnu. Nama jaalalaan miidhamne saniif yaadaan hiraaruu malee kan jaalala keenyaan hiraaraa jiruuf ifi carraa yaada isaa ibsachuu ni danda'u hin laannuuf. Yaada isaa dhageenyus deebii gahaa hin laannuuf tuffannee bira darra. Haasofni nama sanis qoosaa nutti fakkaata. Maaliif garuu? Jaalalli immoo cubbuudha. Akkumatti nama siif miidhame san irratti qoosaa turte hunda dabariin kee ta'ee gaafa sirrattis qoosantu dhufa. Yeroo san waan jaalalti nama gootu siif gala. Namoota duraan jaalalaan miidhaa turte hundaaf gaafa sirras gahee agartee hubattaaf maanaan jaalalaa guyyaa san siif gala. Nuti namoota yoo jedhamnu yeroo baay'ee dantaa kennaaf malee dantaa namaatiif jennee daqiiqa takkaaf hin dhibbannu. Mee kan jaallanne qofaaf osoo hin taane kan nu jaallatuufis carraa of tahee jiraachuu ni danda'u haa kenninuuf. Kan nama sanii ta'uu dandeenya taanaan jaalalaaf kabajaan nama san simachuu. Kan nama sanii ta'uu hin dandeenyu taanaan akka sirraa abdii kutatee of tahee jiraatuuf yaada kee ifaaf bilisaan ani kan kee ta'uu hin danda'u jettee kabajaaf jaalalaan ofirraa gaggeessuu. Itti dabbaruuf jennee itti kolfinee miira addaa keessa galchinee tadur caalaa jaalalaan nama san miidhuun kenna. Bor nuufis miidhama taati. Yeroo san seenaa keessaa bayuu hin dandeenye keessa seenna. So jaalalaan hin qoosin, jaalalli salphaa miti.